Mabrate no se capute. Andan deesin lolu waaqayyo si yaalu. Biyya xaafii gaarii biyya qaban. Dhaloota karaa qajeelummaa irratti guddatan karaa dhugaa irratti Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan geessinaa qawwee Charles video biraati walitti deebinee jirra. Gidduu kana gaasin dura badeen ture. Ibsaa yookiin ifaan dura badee ture guyyaa 4 yookiin 5 shanaffaa isaatti dha kan inni dhufe. Sanii fi sindura badeen jira. Har'as video biraati walitti deebinee jirra. Hin banne deebneerra jechuufi namoonni channel kanaaf harata ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaasin jechuu barbaada. Yaada qabaattan comment barreessaa. Haga dhumaatti nafaana Yoomittumoo jaalala kuutee Teewate kaaraan Asis beektaa Intini seen baattu kun isatti mana lassanan xaawulaa irraa hojjetama. Irraa jeffate beekaa inni dhiise. Akkamittiin kabalamaa yaadaa jira dha'uu miti. Sirbi kun baay'ee fakkaata kana wajjin hin deema. Demmoo sirba baay'ee namatti tolu dhagaa baay'ee ho'ee mayyuun quufamee jira sirbi kun. Sirba kana caalu yoo ba'e meebi xiqqoo see qaqqabuu danda'a. Ammaaf sirbi kun akkuma ho'etti jira. Kunis yoomittuu jaalala quufnee nama ta'a. Keessumattuu haadha mucaa kan taatanii an akkuma beekamu ispoortenyaadha. Mucaa baanneetu jiru nama tokko akkamitti dhoofnee ofirraa takalakkaluu dandeenya yookiin dhorkuu dandeenya isa jedhuu fi harka keenyarraa yookaan ree keenyarraa hin sassaabbanna. Sana booda harka keenya gara waaqayyootti ol qabna. Harka keenya erga ol qabnee booda an dandeessin lolu waaqayyo si haa lolu. Waaqayyo si danda'a ati naa loli. Kenya lola waaqa. Dhugaa sirriidha mala cima mala beekamaadha. Arrabsuus miti nama sanatti deebisuus miti lolli lola caalu achatti dabarsanii kennu. Skip nyaan keessa. Bakkaaree fi dabala. Skip. Degena lama degena. Maani yoo sirriitti gashik. Cima. Kamera mo. Bodi. Waan akkasii kun taalentii guddaadha yeroo baay'ee. Arraba kana fuudhanii nyaaratti buusuu yookiin ijatti buusuu waan cimaa finyaatti buusuun hin cima dhugaa. Yaalaas finyaan hin cima baay'ee. Namni waaqayyo namatti dabalee tokko seedha. Sitirraan fatee malee gooftaan beekaa seenaa darbitee waaqayyo ganaaf yoo mileensitee sittiin fokkisu karaa deemtuudha agalaa biyyoormaan qabdu siin jedhini hiyyummaa keetii waan hundumaan si tuffatanii gooftaan waaqessi isa sii wayya ameen jettaal tokkicha yoo tamate qonkoricha Ameen. kana faananni gaduudhaa olluudhaan saanaa mabraatiin nuus hin qabute. Lagi kayak ada udah. Dan ni kayak ada udah ada. Mereka kayaknya tu ada deh lah. Tapi kayak jawat. Wah ada gaudat tapi. Jabat ada tu kube. Biro da bageti one kana misomsa ini gugube de nusa bageni bosa ini gugube de nusa bageni bosa bota je war pada gandina war kallanne kawada sabanne ne ruga samar fidina angata kasudanne rengane sibila asuda philipsne haje komal dugale kasubra sadanne sarang kasuni ate nakan dusera kanne nangale nafu ini kele bayae kuma so basi eno ngale jai Sumina ke ini ke kapate jegam tu balle se na frente kabere jegam tu balle se na frente kabere garani si filmate akkana mate boy roaming kana kafada garila bisache lenga bokisa ade adunya rase lenga bokisa ade adunya rase anje chabi gume abit kabsise akkali ma barbude ansiara bisise godo kongare no facha jara barana musa ya bulade Pada lupa ya nama terus Arti kenya calon desa dah kan qindeesse mucaa xiqqoon kun baay'ee namatti tola.
guddadhu. Rarito, marra milal ke rarito, oho rarito, kawiyams marito, kusi male malla milal ke rarito, oho kawiyams marito, sare bucu malla milal ke rarito, to kusi male malla milal ke rarito, oho kawiyams marito, to kusi male malla milal ke rarito. Oho kawaya mismarito tokko si malee rarito oho kawaya mismarito tokko si charee Wallagga moo Shawaa Caalaa? Wallagga caala ancootedhaan beekamti wallagga cumboodhaan beekamti wallagga damman beekamti wallagga Shawaa Caalaa damman qabu biyya xaafii gaarii biyya qamadii gaarii biyya garbuu gaarii kennan ta'e boqqolloo boobee daakusaa sayyoo sabee nyaata farda nyaata amma nama nyaata buna wallaggaa lafa kaasee birrii mootii kan godheen bite buna maali bun jedhi bulluqa isa beeku bitee qofa buna wallaggaa birrii mootii lammiidha deeresi deerana. Gabaayee namatti tolu baay'ee faniidha dhugaa baay'ee tolu irra deesni deebisa jechoota isaanii natti tole. Wallagga moo Shawaa Caalaa? Dhugaa qalbii keessa wantoota wallaggatti argame shawaatti argaman waliin falmisiisaa jiru. Sana caala kana caala osoo hin taane nu xaafii isaa argannaa. Boobee daagujjaa naannoo biraa horii nyaata isaa. Wallagga caala ancootedhaan beekamti wallagga cumboodhaan beekamti wallagga damman beekamti wallagga Shawaa Caalaa damman qabu biyya Qaba. xaafii gaarii biyya Sirrii. qamadii gaarii biyya garbuu gaarii kennan ta'e boqqolloo boobee daakusaa sayyoo sabee Yennaan ta'e boqqolloon boobee daakusaa. nyaata Sayyuu sabee kun nyaata dha namatti. farda nyaata Farda nyaata biyya keenya. amma nama nyaata buna wallaggaa lafa Amma mana nyaata. kaasee birrii mootii kan godheen bite buna maali bun jedhi bulluqa isa beeku bitee qofa buna wallaggaa birrii mootii lammiidha deeresi deerana. Dhugaa baay'ee tola jaartii goodhani keessa baane jaartii arrabsu keessa baanii goo birrii kootiin bite bunaa. Gosaadhaa fi baay'ee namatti tola faniidha. Baay'ee tolan akka kiyyatti. Viidiyoo amma irratti akkasii lideetii milikii kabajanii kana waan jiru TikTok waan akka Facebook kanarras deemaa ture. Waan kun dhibbatti Oromoo natti hin fakkaatu jiroonni kun yookiin sabaan Amaara ta'anii warroota Oromiyaa keessatti guddatan yookiin immoo naannoo Amaara keessa ta'anii geerarsa baran yookiin afaan keenya baran natti fakkaata malee Oromoo hin ta'u. Oromoo naannoo akkasii kabajee naannoo akkasii kan waan jiru deemaa ture waan kun hunduu sirrii miti. Oromoo ta'e kan dhalate dhuguma abbaa fi haadha isaa Oromoo irra dhalate taanaan namni dhuguma yoo kam ta'e hin kabajatee yaadone hin kabajus immoo akka isaan hin goones akka nuyi hin goones beekamaadha. Garuu saba biraadha. Jaruma afaan barakkeessii ni sirba malee Oromoo keenya natti hin fakkaatu akka kiyyatti jechuudha. Lattuu qajeelaa imtinaa qajeela lattuun qajeelaa ngoguu. Lattuun qajeelaan gogu lattuu qajeelaan gaasheefaa qajeelaa. Dhugaa viidiyoo kana baay'een keessa wal kaafuuchaa turtaniitu TikTok irratti gadi galagashtanii eegsiif har'a geessu hin barbaachisu waan akkasii. Ana akka namni itti hiikkatedha waan tuddumtu. Ana akkanatti fakkaatutti lattuu qajeelaa jechuun namoota yookiin dhaloota karaa qajeelummaa irratti guddatan karaa dhugaa irratti seera wangeelaa eeguun karaa amantiitti namoota qajeelummaatti guddatan jedhee yaada. Maybe lattuu qajeelaa akka durbaatti fuutanii namooti
hiikkattan jirtu hundumtuu akka abbaan itti hiikkatedha. Ana keessi hiikkadha akka kiyyatti. Sanatu namni hin kajeela maaliif nama qajeelaa nama karaa qajeelummaatti guddataa jiru kana namni karaadha deebisuuf hin gaada yookiin hin kajeelaa akka inni biyya lafaatti deebi'u akka inni karaadha deebi'u hin kajeela sanatti hiikamuu danda'a. Maybe akkan jedhes immoo miti garuu hiikkaa biraa qabaachuu danda'a. Gurbaan waan jedheef qaba. Namoonni keenya tokko tokko immoo ituu hin hubatiin gara waan biraatti hiitanii hiikatti kennitanii mucaa kanarra baay'ee sooshaal miidiyaa deemsaa jirtu. Anaan kanatti fakkaata garuu akka abbaan itti hiikkatedha hundumtuu. Lattuu qajeelaa jennaan yoo inni namatti hiikkachuu dandeessu yookiin nama qajeelummaa irratti guddataa jiru biqilaa yookiin akka biqilaattis bakka buusanii nama qajeelummaatti karaa isaa irratti seera isaa eegee guddatus ta'uu danda'a. Nama kana immoo nama meeqatu karaadha deebisuu barbaada jechuudha nama qajeelummaatti nama gooftaatti guddatu sanas ta'uu danda'a garuu akka namni itti hiikkatedha akka abbaan itti hiikkatedha waan ta'eef mucaa kana baay'een jaalladhaan akka kiyyatti baay'ee dhaggeeffadhas nama baay'ee jaalladhudha. Nasoo gidduu kana ajandaa ta'e ture ajandaa keessumattuu gidduu kana waan baay'ee ajandaa ta'e ture waa'ee Oromiyaa Cooperative Baankii waa'ee gurbaa kana waa'ee FIB waan baay'ee ture. Egaa ajandaan manu uumamaa bulaa nuti Oromoota kanaaf ajandaan guyyaa guyyaan nu kalaqamaa bula waan ta'eef numa tofii kalaqee numa irraa sirbasi maybe kana booda ummas ajandaan biraa boruftaanis hin dhufa waan akkasii kanarraatu wal cabsurraa wal qusannee ofis qusannee gaarii natti fakkaata akka kiyyatti ituma namni balleesseeyyuu keessaatu wal gorfannee bareedaadha wal cabsuun sooshaal miidiyaatti wal baasuun orma ofitti wal kofalchiisuun gaarii natti fakkaatu akka kiyyatti. Hordoftoota kiyya viidiyoo siif qo'adhe kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan sirra qaba. Namoonni hagamma subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada yaaduu qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin guutuu deebi'utti nagaa.